qabda obboleesso dhageeffadhu seenaa qabda ati seenaa siyaadata bara baraan osoo haadha faatiif jecha wareegamte amma osoo dhageeffadhu warri daabboo haadha faate jedheetiin iyyu sun na bira jiraate ani shahiidadha kuchiisee kuta hallaqa. Ani kaja duba ani kaja isin akka koreetti amma isin akka koreetti Dr. Aslii dabalatee Reedii dabalatee Abbaa Abdallaa moo maal jedhan san illee dabalatee sillee dabalatee fakkeenyaa fi tokkoffaa Aslii koree keessaa ari'amee jira Aslii koree keessaa ari'amee jira Asliin tokkoffaa dhageeffadhu amma naannoo biraatti yoo gadi baate shamarran biraa harkaa yoo tasa miliixee shamarran akka feemasii wayii harkaa miliixee dubbiin tun daabboon tun Oromoo jedhanii gadi baasan. Ummanni keenya amma gandummaa bira taree gandummaa naannummaa bira taree daabboo iyyuu gandatti galchine awwaaluu eegalleerran. Wani dhufta kan jiru tokkoffaa irratti osoo haati faatetu qabaatte dhageeffadhu osoo haati faatetu qabaatte daabboon arsii ganda qabdi daabboon kutaa biraa ganda qabdu taarsii ganda qabdi. Daabboo shamarran teennati dabarsinee kennuu mitiiti. Fuula shamara kennaa eeyyama kennan alatti akka itti fayyadaman hin goone yoo barbaanne. Niqaaba itti tachaafne akka shamarran arabaa niqaaba godhattee tokkoffaa aniin du'i dammarra hin jirre akkatti wayitti ergatee taa'u kun illee ka harki isaa gana ga'u kun jechuun yoo dubbii arafaa daabboo arafaatti irratti fiddan malee jedhanii lolli eegalamu taate lola banna bakka jirru rasaasa fudhannee karasaasa qabdan rasaasa keessan ka ulee qabdan ulee teessan waan fudhattan qabdanii gayyaatanii jechuudha. Kuni waliin galcha moo waliin galchu? Lola seentaati daabboo arafaatti. Kaleessa gargala wayitii ani jeneraalli waraana labsee waraana geggeesse sa'aatii muraasa booda miidiyaan guutuun suuraa isiitiin goolabame waan wallaalanii deeggartu warri haadha faatee daabboo isii barbaadan hundi amma suuraa ta'anii badanii warri viidiyoo isii gadhiise hundi kaasee. Amma warri lola labsuu miti warra lola seenta moon seentu yoo fidan dirqama ta'e. Lola seenummaa dheeree duraa seenee jira ani obboleessa paantii malee seenaa cuqullaa. Asi warra awwaali. Kottu bayuuf ni mana. Lola hin seenta moon seentu qattita. Lola seena moo konka akkamitti seen. Wayne kira kira. Namni jalqabarra lola seenuu na dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti ajajammaa waraanatu hoogganaan guddaan namni lola seenuu na. Okay, yo akka tasaa achirra wareegamte maalirratti wareegamenne poosti si goona. Shahiidadha obboleessoo namni daabboo arafaatti jecha lolee wareegame. Shahiidadha warra jannataati. Shakkii takka malee nama jihaada bahe. Maa kana beektooti. Ani kakadheesitti maa dhageeffadhu qabsoo Oromoo kana keessatti wareegamurraa qabsoo gartee daabboo arafaatee irraa baraaruu kanarratti yoo wareegame ani sanirratti irra filadhaan. Okay. Abboo dhageeffadha warri giddiin fiddan malee chaartan yoo akka tasaa lolli kun ka'ee galu taate waan lubbuu wal baasu waliin lollu. Waan lubbuu wal baasu walirraa qabaachuu qabna. Maaliif jennaan yoo tasa akka tasaa lubbuun lola kana keessatti dabarte waan irra duunetu nu wallaalchisa waan ta'eef amma kusmeen jedhu karaallee waan irra duune maali waan ati seenaa qabdaa obboleessoo dhageeffadhu seenaa qabdaa ati seenaa siyaadataa bara baraan osoo haadha faatiif jecha wareegamte amma osoo dhageeffadhu warri daabboo haadha faate jedheetiin iyyu sun na bira jiraate ani shahiidadha kuchiisee kuta hallaqa. Ani kaja duba ani kaja isin akka koreetti amma isin akka koreetti Dr. Aslii dabalatee Reedii dabalatee Abbaa Abdallaa moo maal jedhan san illee dabalatee sillee dabalatee fakkeenyaa fi tokkoffaa Aslii koree keessaa ari'amee jira Aslii koree keessaa ari'amee jira Asliin osoo achumatti haadha faatee osoo hin gaafatin osoo haadha faateen gaafatin achumatti Asliin osoo waa takka salaam hin jedhiniin gabbeessa kenne koree keessaa ari'amee jira Asliin. Dui da wannan tosifadha dhageeffadhu tokkoffaa Asliin ari'ina baxabaxamuu yoo barbaadan malee maaliif akka ummatti isin baxabata gurbaan badaadha yoo wanni kun gandummaa haa ta'u tan Asliillee keessumaa maqaa callisaa keessan jiru maali maaroo ittanii keessan ari'ina gurbaan isin baxabata gabbaa'ee isin galee kanaaf dhageeffadhu waa takka godhu Aslii galbaa ibsaarra kenname dhageeffadhu qaba ibsaarra kenname haati faatee kan itti quban qabnu. Kaleessa wayitii akka itti naasamaatiin hin ture waan san irraa informeeshina gahaa osoo narraan fudhatiin bakka biraa irraa dhagahuun ibsa kenna jette. Si galee? Ibsan taane kenne? Ibsan taane bakka biraa irraan kenna jette. Sababbii saniiti. Okay. Amma ati walumaa galatti
daabboon ganda qabdi ganda galchine daabboon ganda galteerti. Dhageeffadha ijoolleen ganda keessanii illee daabboo ijoollee teessanii yoo argitan awwaala. Kana booda dhageeffadha. Dhageeffadha namni dirqamaan isinirraa fuudhu hin jiru. Nuti amma daabboo haadha faatee ganda galchine. Daabboo haadha faatee nurraa fuudhuu lola duunnee lola filannaa nuti amma lola filannaa. Badi ijoolleen shirriitii tanaa asirra laalte jara narra jiitee jennaaniin ofirraa asitti naa hidhanii. Asitti haa goytuu shirriitiin daganne ati hin dhiifne shirriitii ammallee akka bara kaan ittiin sa. Mageessi shirriitii tana ofirraa. Kun garuu maal gootaati wannoome. Achitti ol hidhamtee achi haa goytuufi wallaa achirraa haa goytuufi jara keen. Haa goytuun malee waan akkasiisa namni irraa dhabamu hin jiru. Amma booda abboo baaliyyoon tokko ergataa jira koo irraa qabna qaata ergata. Baaliyyoon hin dhahamee iyyuu hin jenne maa dhayaa turanii nama natti hin fakkaatu shanshinii shamarranii na fakkaatu jedhanii miskiiti. Qaata naa rabsee waan natti ergee wariyaa. Baaliyyoo. Jazbaa donqooroo mahaa maal baageetiin qabne usme fokkata. Dhageeffadhu kaasitti maa. Afarsatu nama lamaa yoo ta'e malee nama sadii nutti galchitee wannoon jedhin baaliyyoon akka malee dhaame jedhaniiti ta'uufi. Naanna'a Kingi Ahmad fa'aa hudduu tiyyattiin taa'ee kunoo poostii feesbuuka jala godhateera. Kingi Ahmad moo'een ka jedhaniin ka gowwicha warra arxummaatiisa warra arxummaati micaan akkasumas fakkaate walloo keessaa amma inni hudduu tiyyatti sirrinnaa ta'a. Hudduu tiyya sirrinna ta'a hudduu tiyya likkii dhufe jedhee poostii godhateera. Inni kaayatee jira ijoollee walloo keessa sirritti kaayate hudduu Kingi Ahmad naa taati jedhee laxafateera feesbuuka irratti anillee feesbuuka irra namni sheerna godheen arge feesbuuka isaatu hin beeku. Tanammoo ijoolleen hararge ijoolleen walloo ammoo meeshaa afarsoo fudhatte ijoolleen hararge ammoo meeshaa dhafaaxee fudhannettanii warri qabsoo godhaartan hin jiru. Yellem maafi hin kadhinu ta'a baate irra dhumna obboleessa. Yoo goonni irra darbe goota turre darbaa jechuudha. Sii galee dhugaas amma ijoolleen walloo meeshaa afarsoo fudhattee sirriitti ittiin taasisan aarta dhiiraallee laaltee galgala hudduu qaqqabattee raftii jedhan. Shamarranillee laalteetii hudduu isaanii batbat godhattee raftii jedhan maashaallah jenneen kennineef saniyyuu rakkinna meeshaa qabdan jennee meeshaa isinii kennine jechuudha. Kingi Ahmaditti isinii kennine Kingi Ahmad poostii isinii godhee isinirraa loltanii jechuudha. Kun dhugaa lafa jiru jechuudha. Kun dhugaa lafa jiru jaamsi walloo malee hundisii ilaalaa jirti jedhan. Hundisii kaameraa jawwaala ofii keessaa qabdi ijoollee walloo jaamsi walloo waan hin ta'in jaamsi walloo nama guddaadha. Isinii galee waan isin ta'in raabsaan meeshicha Kingi Ahmad jedhan hudduu isaa galgala laalee meeshaa kiyya laalee ofirraa dhayaa jedhan. Haadha ni hima jennee kennineef taa'aadha faate ammoo irra dhumnan kennan ijoolleen arfan qalloo nurraa ta'a. Nurraa ta'a ijoolleen arfan qalloo. Hin kenninuu dhaba qaamee fiddan malee. Dirqamaan finnaanu meeshaa lafaa ta'e hin finnu. Nurraa fuudha yoo dandeettii qabaattan nurraa fuudha. Rasaasa wali gayyaanee dhabama wal goona malee daabbaa lafaa ta'e wali kennaa hin jirru. Kalas. Dirqamaamu giddiimmoo. Giddiin akkamitti fidaa hin finnu. Dirqamaamu. Biyya alaatiif biyya lafaatiif biyya samii irratti biyya dachii irratti qabsoo walitti goone daabboo lafaa ta'e hambifna malee xiyyaaraa yoo lola ta'e xiyyaaraan faradoo yoo ta'e faradoon harreelee yoo ta'e harreeleedhaan waayyaa doonii yoo ta'e dooniidhaan walitti ceenee dhabama wal goona malee daabboo lafaa ta'e irratti hindi reeffitti atillee meeshaa kiyya tokko sooraan meeshaa guddaa qaba ennaan habiibii bareedaa qaba naa ta'ee jira jettaa mechala deemtee koomentii kee arge. Nante wallahi duwidde akka malee na dhukkubaa jira. Giddiin itti hirkisee dhaabaa jira. Dhageeffadha. Tokkoffaa waa'ee meeshaa haadha faatee hin kenninuudha afaan Oromooti. Waliigallee lammaffaa irratti giddiin nurraa fuudhuu warri barbaadan hin kenninu. Namni awwaale ammootu Reedii Adam Usmee Aslii Abbaa Abdallaa cufanii jiranii jechuudha. Amma soo kutaa biraa taate garaa laafti siigalee kutaan biraatu nama garaa laafti daabboon jedhanii gadhiisan siigalee jarri kunniin daabboo gandummatti hin gale naamana wallahi jarri kun daabboo gandatti galche galatooma ulfaadhaa warri daabboo gandatti galchitan. An Oromoo tana hundarraa komii qabaam. Komiin kee maaliidhaa yoo naan jettan innaan ta'e uqqadhee dhufe wallaahi uleen hima gara. Dheengadda meeshaa kiyya kaan feemasii gootanii gurraacha makrajii Suudaanii fakkaatu san feemasii gootanii
kadheen gaddaa kana ammoo irraa dubbatu diddan ijoollee walloo bicha fudhatee galeen akkami ganda tokkorra dhiiftan maan gargaarii naannaa dhibee barana hundi si ijoolleen arsii hundi siin dhiifte ijoolleen harargee hundi siin dhiifte ijoollee walloo bicha fudhatee cinaa tokko bichaan irraa dubbataa ture jechuu isin maaliif ganda tokkorra dhiiftan lakaa wal dhiibuu kana dhiisaa wal dhiibuu kana dhiisaa wal gargaara wallahi akkamitti meeshaa akkasitti dhaabbatu san jettanii irra gattan akkamitti baatti ijoolleen utubaa san baattee haa jirtama ijoolleen walloo guutuun isii baattee deemtiin akkamitti ganda tokkorra dhiibdanii ganda tokkorra dhiiftanii na dhibeena maali waayi waan dhufu silaa wal gargaaruu qaba oromoo wal gargaara jennaan kutaa tokko bichaa irra gattan jechuu meeshaa san maal rakkoon keessan chiggiriin keessan maali gaafa kaan wal gargaartanii gaafa gurraachi suudaanii gabbayeetta wal gargaartanii arsii bichatti koo isin harka diide barasan kutaan biraa guutuun u'uu jechaa turtan meeshaa nafarsaa hin jirtu meeshaa nafarsaa dhokatte meeshaa nafarsaa achi badde meeshaa nafarsaa hin mul'attu gurraattiidha jettan amma kadheen gaddaa namni fudhatee fiigan ijoollee walloo qofa tokkottiin teessan maaliif didde wallaahi billahi kassasamuu qabdan oromoon kutaa kudha takka oromoon walloo waan hin ta'in ijoollee walloo galatoomaa ulfaadhaa meeshaa san kabajatti gootanii poostii feesbuuka keessan jala gootanii kabajaadhaan kasi kabajaadhaan koomentii ittiin argattanii galatoomaa wallaahi ijoollee walloo wallahi isin dhugumaan jajjabaaba isin durumaa goobadiidha isin hin jenne nuti goobadii ijoollee goobadii yoo jiraatte ijoollee walloo jabaadhaa galatoomaa waan gaarii gootan meeshaa doktor Afarsoo fanniftanii feesbuuk irra geessitanii feesbuuk irra laxxaftanii kabajaa kennitanii fi bakka kennitanii fi noor masgeer jettanii jalaa ulkaatanii feesbuuk keessan irra laxxafuuf galatoomaa taankiyuu ulfaadhaa ijoollee walloo galata keessan an deebisuu hin danda'u na dhukkuba gaafaan fayyee galata keessan walgayii isin yaamee guyyaa tokko re'ee isinii qala sababa isin meeshaa kiyya kabajjanii kutaan biraamu arsiilleen harargeelleen jimmaalleen yoo seerri jiraate itti naa gaafatamuu qabdi warra gaafa duraa meeshaa kiyyarraa dubbatee irraa dubbatu dide manni seeraa abiyyiin ahmad yoo dhugaan biyya bulchaa jiraate waan ijoollee walloo irraa hafe hunda isii naa hidhuu qaba meeshaa kiyya poosti godhuu didde jechuudha poosti hin agarreen amma yoo gara kiinga amal san hin beeku wallahi namaa sheerna godhe hogguu sheerna godhan achiisuun kabajaadhaan hudduu tiyyatti likkitti ta'a jedhee poosti godhe jechuudha garana deemee yoo garana argu garanaallee kunoo maalii wannoo zinnaarii walloo ye walloo lijjiillee jiillee ye lijji maaliin kunniin guutuun poosti godhee jira kabajaan isiniin malaa jechuudha meeshaa kiyyatti kabajaa godhuu keessaniif galatoomaa taankii ulfadha kabajamaa bakka kabajaa tatta'a wallahi oromoon biraatti naa gaafatamuu qabdi waa'ee kana wallahi isin dhugaati na aarsitee jechuudha na aare miira keessa galee haga achii bahee nan dhukkuba wallahi onnee kana dubbachuu hin danda'u odoon bakka kana irraa qaqqabee isin agarsiiseera wallahi kun guutuun marti isaa iitaadha ilaala wallahi waan fayyaa qabu isiniif fakkaataami kun iita warabbal kaaba iitaadha kunniin guutuun akkanatti isinii galee haasa'uu hin danda'u amma xiqqishoosi gaafa duraa jechuudha silaa qaatan dhufee dubbadha jechuudha hagana guutuu silaa lafatti gattanii biran tartan ture isinii galee alhamdulillah amma immoo xiqqoo wayyaa'ee jira. Kuno wallahi asinillee aslala kunillee kun duydi silaalan jiru akkanatti waa jala erkisee taa'u malee taa'u kuno asin kuntiraasii guddaa kuntiraasii biraatti kuno argaa jirtanii kun laal wallahi akkanatti jala guuree taa'ee haasaa jechuudha akkatti taa'ee haasaa jechuudha kanaaf galatooma ulfaadha warri biraa immoo warri meeshaa haadha faaxee fiddan malee meeshaan haadha faaxee dhufu malee tan lola duunnaa lola irratti nurraa fudhatuu dandeettan booji'amtoota taanee yoo kennine malee hin kenninuu jenneerra. Waligalemi hin kenninuu dhabibi hay dirqamaan fidaa hiraartan nuti dirqamaan hin finnu hay dirqamaan akkamiin finna qawwee nutti hin qabne rasaasa nutti hin qabne obboleessu dirqamaan dabboo dhafaate feesbuuk irra deemee kan arginillee kun akkamiin maal jira kun maarroo jira ani keessaafuu oromummaa ajaa'ibe wallahi oromoo takka niin ajaa'ibe oromoo takka niin ajaa'ibe kun akkam jira kun maarroo jira waal agartee akkam jira mee maal agartee akkam jira jetta kolkolee naan jedha tokko kolkolee na carraan sin kenne ile kolkolee naan jedhu kana ijoollee walloo erga rabbiidha meeshaa poostaa godhu kolkolee dheera arrabse mee nama maal balleesse kabajamaa jechuullee arrabaaf nama kolkolee dheera arrabse maa buleessa siin ergine ijoolleen teessan wallahi billahi edaa isin waliin gayaan jirtan jechuu wallahi gama tokko roobee gama tokko hin ta'u ijoollee walloo waan akkanaan dalagina wal quba qabaadha wallahi waan argatta waliin nyaadha waan argatta waliin poosti godhadha kophaa keessan poostiin godhatina walii ergaa wallahi amma tokko na arrabsaara aaree jechuu
Habibi kiyya abshir sigaa akkasi ga'u itti himaa jira. Akkasi dhaqqabu abdiin qabamu. Hin aarin miira keessaa bahishi. Miira keessaa bahi ka wallahi akkamitti meeshaa doktora Farsoo kabajuu dhabeedhee lolaa jira mucaan jala kanatti amma kuno ma loluu jira. Lolaa jira koomentiidhaan na arrabsaa jira. Abshir akka inni si dhaqqabu abdiin qabaa. Abdii guddoon qaba akka inni si dhaqqabu. Abshir yaaddawin ijoolleen walloo mucaa kanaa erga. Haa kabaju mucaan wallahi kabajaa jala dabarsitan. Kabajuu qaba. Duyda tanaan ol siiqee. Wallahi billahi diriyaaki. Waan dirika maana bidda malee tarii meeshaa. Azaan gootanii sila jara kenna guyyaa lama guyyaa sadi tiktookii kana girgirrii nu buustanii. Mee eenyuun fa'aa ergate namni kun hundi eenyuun fa'aa nama baay'ee ergate biliisas keessatti. Nama 20 moo akkas ergate. Ani naa tuqee naa galchuu dide. Mee nitorkiin kiyyaan dalagaa jira? Nitorkiin kiyyaan dalagaa usi gowwaa maqaa walloo hin meeqoo tokko maal jedhe maqaa walloo hin dhayinii gowwaa. Wallahi billahi osoo ati torba gangalattee maqaa walloo hin dhayin jettee hin dhaya. Dirqiin na dhorgita walloon Oromoodha. Dirqiin na dhorgita osoo ati gangala as dhaabattee xiyyaara afaan qawwee afaaniin qabdee maqaa walloo hin dhayin naan jettee hin dhaya maal? Hai. Kutaa kaawwan qofa kutaa kaa yaaman ollu maayo kutaa barbaanne yaamna obboleessu kutaa barbaanne